Mata dureen ijoon isaa vaayitaal saayinii. Vaayitaal saayin jechuun vaayitaal jechuun bu'uura jechuudha. Saayin jechuun mallattoodha. Mallattoo bu'uuraa jechuudha. Learning objectiviin yeroo koorsii kana fixxe wantoonni ati asirraa hubachuu qabdu. First one define vital sign. Vital sign jechuun kan hiikkaan isaa maal akka ta'e ni ibsita. List types of vital sign. Gosoota vital signiidha. Tarreessitaa. Important consideration of vital sign. Wantoota xiyyeeffannaa barbaadan vital sign keessatti. Akkasumas procedure-atti vital sign kana fuudhan sanillee ni ibsita. Xumurarra samariidhaa jira. Vital sign jechuun maali hiikkaan isaa? It is healthy human body is able to self-regulate. Qaamni namaa fayyaadhaa tokko dandeettii ofiif bakka takka turuudhaa qaba. Ofiif hoggaa ol ka'e gad deebisee hoggaa gad bu'e ol kaasee self-regulate jechuun akkasi. Through homeostasis. Homeostasis jechuun yoo alaa jijjiirames keessa san dhaabbataa godhee tursiisuu jechuudha. Which is the body's natural ability to maintain stable internal environment. Gara keessaa sanii dandeettii qaamni keessa isaa kana bakka takkarra tursiisuu danda'uu sana homeostasis jechuun. By correcting abnormal condition in the balancing body process. Haalota tokko tokko sirrii hin ta'in sirreessuudhaa fi adeemsa qaamaa kana baalaansii godhee itti deemuudhaa santu homeostasis jedhama. Vital signs they are routinely measured by medical assistance. Warreen tajaajila fayyaa kana gargaaranii yeroo hunda ni saffaraman ta'u. Before physical examination. Osoo guutuutti qaama kana qoranneen dura diagnosis or treatment yeroo adda baafnuuf yeroo wallaannuusi yeroo hunda ni saffarama. They are used to help people in detecting medical problem. Faayidaan vital sign kana saffaruuf maalii fi wanni nu gargaaruuf rakkoolee fayyaadhaa. Critical during emergency yeroo balaa tasaa keessatti wanta lubbuu baasuu dandeessu dafnee akka adda baafnuu fi it is used to ensure current health status. Haala fayyaa namtichaa ammaa irra jiru mirkaneeffachuudhaa fi prevent deterioration kara fuulduraatti akka kana caalaan hubamne ittisuudhaaf. Kanaaf vital sign san wanni saffaruuf. It must be obtained and calculated. Innis ni fudhatamaasi, innis ni saffaramaasi. With the most care and accuracy. Xiyyeeffannaa addaatii fi ammaasi shallaga sirriidha. They are signs that reflect change in the function of body. Mallattooleedhaatu jiratanii jijjiirama qaamni kun dalagaan isaa jijjiiramtee jirti. Haalli qaamni kun dalaguu jiru jijjiiramtee jirti jechuun waan nu barsiisuu jira. Physiological change gubbaa kanarratti waan jijjiiramu. Akkasumas wantoota akka qufaadhaatii fi dhukkubbii cough and pain. Kun amma qaamni dalagaan isaa jijjiiramuu nu barsiisa. Time to assess vital sign. Yeroon vital sign kana laallu yeroo ta'u. Amma egaa ogeessi raadiyoogiraafaraa tokko has 5 important time to assess vital sign. Yeroo barbaachiftuu 5 qaba yeroo vital sign kana laalu. These are inni tokkoffaan admission. Yeroo dura patientiin dhufu admission jechuun yeroo dura inni kun simatamu. To obtain baseline data. Hoggaa dhufu hangamirra jiraa beekuudhaaf daataa bu'uuraa fudhachuuf. Yeroo lammaffaadhaan when clients yeroo maamilli kee yookaan dhukkubsataan suni has change in health status.
Haalli fayyaa isaa kun jijjiiramuu yeroo inni sitti himu. Report symptoms such as chest pain or fainting. Yeroo mallattoolee akka dhukkubbii qomaatii fi takka immoo of wallaaluu fa'aa sitti himu yeroo sanis ni ilaalamti vital sign. Inni sadaffaa according to radiography medical order akkaataa ajaja ogeessa raadiyoogiraafaraatiin. Akkaataa ajajaatiin. Inni afuraffaadha before and after administration of medication. Dawaalee tokko tokko kennuu duraa fi eega kennitee booda. Dawaan kun akkam godhu? That could affect respiration rate or blood pressure. Sirna hargansuu kana fi akkasumas dhiibbaa dhiigaa kana warreen jijjiiruu danda'an. Siistama hargansuutii fi onnee irratti kan jijjiirraa takka dhiibbaa fiduu danda'an eega dawaa san kennitee duraa fi osoo hin kennin duraa fi eega kennitee. Inni shanaffaa before and after any radiography intervention. Hojiilee warri raadiyoogiraafaraa dalagu. Peeshantii kana hojjechiisu. Isii san hojjechiisuun duraa fi eega hojjechiiftee booda. That could affect the vital sign. Wantoonni kun vital sign kana jijjiiruu waan danda'aniif. For example, ambulation. Oofuu fa'a. Vital sign basic significant vital sign jira. Wantoonni mallattoolee ijoo jennuun kun abbaa afurii jira. Used to measure the patient. Vital sign saffarra hoggaa jennu. Vital sign kun abbaa afurii jira. Inni jalqabaa temperature ho'a qaamaatii. Kan lammaffaa pulse rateedha. Dhahannaa onneetii. Inni sadaffaa respiratory rateedha. Hanga hargansuutii. Inni afuraffaa blood pressure dhiibbaa dhiigaati. Kana keessaa jalqaba temperature ilaalla. Temperature jechuun ho'a qaamaati. It is regulated by balancing the amount of it the body produce with amount of the heat the body lose. Inni kun yeroo nii fi tasgabbaa'u waa lama jidduu jiraata inni kun temperature qaama namaa. Hanga ho'a qaamni oomishuutii fi hanga ho'a qaamni baasuu san jidduu jira. Hanga bahuu fi hanga oomishamu wal qixxeessuudhaan akkasin regulate temperature. Body heat is produced as byproduct of metabolism. Ho'i qaamaa kun akkamitti oomishama? Akka byproduct of metabolism. Wal nyaatiinsaa keemikaalaa qaama keessa gaggeeffamu san bu'aansaa oowwa kana. Inni kun tokko qofarraan dhufu which is the sum of all biochemical and physiological process that take place in the body. Sochiilee hunda ta qaama keessa dalagamtu. Sochii wal nyaatiinsa keemikaalaa, adeemsa qaamaa kana hunda walitti dabalateeti ho'i kun oomishama. Temperature of the body tissue is controlled by hypothalamus. Ho'i qaamaa kun temperature tissue qaama keessa jirtu kun kan inni to'atamu hypothalamus. Hypothalamus gaa sammuu keessa jirti. Hypothalamus is control center in the brain. Sammuu keessaa jiddugala qabu. Jiddugala jira jiddugala temperature kana to'atu. Hypothalamus jaaniini. It is used to maintain within narrow range. Bakka bira kutuu hin qabnee fi bakka biraa gad kutuu hin qabneetu jira. Reenjii qabu bakka jidduu deemu. Skin temperature is ho'i qaamaa rise and fall. Ol ka'aas gad bu'aas. In response to environmental condition. Haala naannawaa irratti kanaaf deebisaa kennuudhaaf hoggaa temperature bakka ati jirtu ol ka'aa ta'e innis ol ka'aa yeroo bakka qabbanaa dhayite gad bu'a. Skin temperature qaamaa. Therefore heat can be lost from the body. Adeemsota afuriin ho'i qaama kana keessaa baha. Qaamni ho'a karaa afuriin dhabuu danda'a jechuudha. These are radiation,
convection, conduction fi evaporation jedhaniin tokko tokkoon laalla. Radiation jechuun maali? Radiation jechuun heat given off from the body, qaama keessaa ho'uu bahudha. And released in the cooler air temperature. San booda qilleensa qabbanaa'aatti makama. Radiation jechuun qaama keessaa qilleensa kanatti baha jechuudha. Raadiyeettaa jechuudha. Amma gaa baay'inaan 65% of body heat is released this way. Karaa kanaan baha ho'uu qaama keessaa. Karaa raadiyeeshiniitiin daddabruu jechuudha. Inni lammaffaa convection. Convection jechuun dispersion of heat jechuudha. By air current. Qilleensammaan tana jiru kanaan addaan faffaca'udha. Convection jechuun ho'uu qaama keessa jiru adda bittinnaa'udha. Kun egaa parsantii waa xiqqoo parsantii 10 irraa hanga 15tu ho'uu karaa kanaan baha. Convectioniin ijaaniin. Inni sadaffaa conduction. Conduction jechuun transfer jechuudha. Transfer of heat from body to cooler source. Qaamarraa madda qabbanoitutti bahuu jechuudha. Fakkeenya when patient with high fever is placed in cool water. Fakkeenyaaf namni laayidaa qabu yooniif waan qabbanoitu irra keesse ho'uu isaa suni waan qabbanoitu sanatti ol baha. Inni kun amma tuqaatiidhaan dabra jechuudha. Tuquudhaan conduction jedhaniin. Inni afuraffaa evaporation. Evaporation jechuun bifa hurkaatiin bahuu jechuudha. It is heat released from body through respiration and sweating. Karaa hargansuutii fi karaa hurkaatiin bahuu jechuudha. Body temperature, it depends on blood flow to skin and the atmosphere of heat lost to external environment. Maal irratti hundaa'a? Temperature qaamaa kuni dhiiga kara gogaatti yaa'u. Akkasuma ammaas atmosfeera haala qilleensaa keessa jiru. Of it lost to external environment. Santu ho'uu qaama keessaa akka bahu taasisa. Body tissue, tissuuleen qaamaatii fi seeliin qaama keessa jiran function based between range from 36 to 38. Hangana jidduu dalaguu dandeessi. Ho'uu digirii seelsheesii 36 irraa hanga 38 jidduutti. Temperature is lowest in morning, highest during evening. Temperature yeroo ganamaa gad bu'a. Yeroo galgalaa immoo ol ka'a. Guyyaa kana aduun bakka takka ho'uu isaa oolte gama galgalaatti ol ka'a. Ho'uun dabala. Kanaafuu ganamaa fi galgala, ganamaa fi guyyaa waliin fakkaatu. Factor affecting body temperature. Wantoonni temperature qaama namaa kana jijjiiruu danda'an akka garagara ta'uu godhuu danda'an wantoota hedduu jira. San keessaa tokkoffaan age, umrii. Umrii yoggaa jennu children temperature is continue to be more level than those of adult until puberty. Temperature ka ijoolleedhaa amma jijjiiramaa oola. Bakka takka taa'uu hin danda'u. Warreen ga'eessaati wajjin hoggaa wal bira laala. Hanga sadarkaa isaan lammeessuu geessutti until puberty. Elderly people warreen manguddoo ta'an particularly those greater than 75 are risk of hypothermia. Manguddoon ammaas warreen nama 75 ol ta'an carraa temperature qaama isaanii gad bu'uu qaban. Hypothermia jechuun temperature normaalii gad kutuu jechuudha. Normal body temperature of newborn is ijoolleen madhalattu temperature qaamasii if taken orally yoo afaaniin kasaffaru taate digirii 37 normaalii.
Wantoonni tempereechara jijjiiruu danda'an keessaa kan lammaffaa exercise sochii qaamaati. Hard strenuous exercise sochiin qaamaa jajjabduun kan increase body temperature tempereechara qaamaa dabaluu dandeessi hangam takka 38.3 up to 40 measure directly yoo karaa anaaliitiin karaa sagaraan baatuun kanaayyuu tempereechara hasaffaru taate nama exercise godhe tokko tempereechara isaa hangana ol ka'a hanga digirii 40 illee ol ka'uu danda'a. Inni sadaffaadhaa hormoonii. Hormooniidha wanni tempereechara dabaluu danda'a. In woman warreen dubartoota irratti progesterone secretion at the time of ovulation is hormooniin progesteroon jedhamu madduun yeroo ovulation jechuun yeroo sanyii silaa qabachuu dandeessu. Rise the body temperature about 0.3 up to 0.6 above basal temperature. Tempereechara duraan noormaalii ture sanirra hanganaan ol dabaluu dandeessi. Duwwaa tuqaa 3 hanga duwwaa tuqaa 6 hanga ol dabalti yeroo san. Inni afuraffaa stress cinqii. Stimulation of skin qaamni kaka'uun can increase production of epinephrine and norepinephrine. Waa lama maddisiisa. Epinephrine waan jedhamuu fi norepinephrine waan jedhamu maddisiisa. Inni kun madduun metabolic activity qaama keessa gaggeeffamtu sochii qaama keessa gaggeeffamtuu fi oowwa qaama keessatti oomishamuu dabala. Kanaafuu mirqaanni waan tempereechara dabalaa keessaa tokko. Inni shanaffaa naannoo ati jirtu environment. Extreme in temperature can affect person temperature regulatory system. Bakka humnaa ol oowwitu keessa yoo jiraatte tempereechara qaama keetii kana jijjiiruu dandeessi. Bakki sun waan tempereechara kana to'ataa san akka isheen hin to'anne gooti. Ni dhoorkiti jechuudha. Guyyuun oowwaa osoo jiruuti fakkeenyaaf namoonni bakka ibiddaa fa'aa dalagan jechuudha. Osoo jaaniitti tempereecharri qaama isaanii to'atamuu dadhaba. Inni ja'affaadhaa jendarii. Saala. Saalli akkamitti garaagarummaa godhu? Woman may experience a slight increase in body temperature. Warreen dubartoota tempereecharri isaanii dabaluu danda'a yeroo ovulationiidha. Waakilleen kan laqqifamtu jechuudha. Inni torbaffaa emotion. Emotion jechuun haala miira jechuudha. Miira nama dhaga'amu. Emotion such as crying wantoonni akka booyuu takkaa iyyuudhaatii fi anger aaruun faan kan cause increase in body temperature. Tempereechara qaamaa akka dabaluu taasifti. Inni saddeetaffaa pregnancy ulfa. An increase in metabolism during pregnancy yeroo ulfa qaban warri ulfa qabu sochiin wal nyaatiinsa keemikaala qaama keessa gaggeeffamu ni dabalti. Kanaafuu may cause body temperature rise. Tempereechara akka dabalullee taasisuu dandeessi. Inni saglaffaa infection dhukkuba. An elevated temperature may be one of the first sign of infection. Namni tokko tempereechara isaa ol ka'e mallattoo jalqaba infekshinii qaama seenuudhaati. Mallattoo jalqabaati. Feveris laayidaan tun takkaa tempereecharri kun ol ka'uun maaliif oowwa qaamni waa seenan? It is body way of fighting or killing of infectious organism. Waan hidda dhiigaa keessa seenisan waan takkaa qaama keessa seenisan ajjeesuuf akkasitti oowwisa. Oowwisaniin ajjeesuu deema. Inni kudhanaffaa diraagii dawaa. It may increase muscular activity. Dawaan kun sochii qaamaa dabalu sochii maashaadhaa dabaluu danda'a. Akkasumas metaboolizimii illee dabaluu waan danda'uuf which in turn increase temperature. Karaa biraatiin tempereechara illee ni dabala. Antipyretic dawaaleen fever reducing drug jedhan dawaaleen layidaa ittisan gad xiqqeessan. Drugs such as aspirin dawaaleen akka aspirinii faan lower the above normal temperature. Tempereechara gad buusuu danda'a.
Dawaaleen kun tempereechara gad buusuu danda'a. Inni 11ffaa nyaata foodii. Process of eating and digestion may cause rise in body temperature. Adeemsi nyaachuudhaatii fi qaama keessatti nyaanni nyaatame sun bullaa'uudhaan tempereecharii akka dabalu godhuu danda'a. Garuu faastingiin yeroo soomanan takka nyaata dhiisan agabuun decrease metabolism which will lower body temperature. Wanni qaama keessa wal nyaataattis hin jirtu, wanni bullaa'aan jirtu yeroo san tempereecharri qaamaa gad bu'uu danda'a. Amma hatti aansee ilaallu alteration in body temperature. Jijjiirama takka immoo hangam takka jijjiirama tempereecharri qaama namaa. Hanga inni jijjiirame beekuudhaaf normaal isaa beekuu qabdu. Normaal body tempereechariin reenjii normaaliin 37 giddu galaan digirii seelsheesii 37 takka Faranaayitii 98 waajaa. Reenjiin isaa 36 irraa hanga 38 jidduu. As gidduun normaal jaan. Paayireegziyaa jechuun body temperature abbaaf normaal reenjii jechuudha. Yeroo normaaliidhaa ol kute jechuun 38 kanaa ol yoo kute paayireegziyaa jaaniin. 38 irraa hanga 40 takkaa jidduun. 40 takkaa ol yoo kute maqaa biraa qabammaas. Hyperpyresia jaaniin. It is very high fever jaaniin layita ol kaatu. Such as 41 up to 42. Inni kuni 40 digirii 40 takka irraa hanga 42 jidduu lead to death nama jeesuu danda'u. A client who has fever is referred to as febrile. Maamilli takka peeshantii layidaa qabu akkam jaaniin maqaa isaa takkaawwan medical termiin febrile jaaniin layidaa jechuudha. The one who has notice kan qabne immoo febrile jaaniin. Eedhaatu itti dabalama fuula duraan. Kun layidaan qabu. Eengu. Hypothermia jiramas. Hypothermia is body temperature is between 34 up to 35. Normaaliidhaa gakkutuudha amma kun. Hypothermia jechuun. Hypo jechuun gabbu'aa. Thermia jechuun oowwaa. It is deezillee fiduu danda'a. Nama jeesuu danda'a. Tempereecharri qaamaa yookaan gabbu'ee nama jeesuu danda'a. Hyperpyresiaan when the body temperature is exceed 41. Digirii 40 takkaa ol yoo kute hyperpyresia jaaniin serious condition known as hyperpyresia or hyperthermia jaaniin. Yoo lakkuma dabalaa deemuun carraan duudhaa dabalaa deema. It is very high fever resulting from akkamiin dhufti layidaan ol kaatu tempereecharri humnaa ol ka'uun kuni from regulated rise in core body temperature. Tempereechara silaa konstaantii san core jechuun kan qaama keessaa san kan jijjiiramne sun yoo ol ka'e isa san tasgabbeessuudhaa jecha daranuu wantoota dalagamuutu rakkoo guddoo fiduu danda'a. Usually hyperpyresiaan kuni response to physiological threat such as infection. Waan qaama kana miidhuu jira, waan qaama kana hubuu jiraatiif deebisaa kenna. Infectioniin faan qaama keessa yoo seene tempereecharri ol ka'a. It may lead serious complication. Rakkoolee biraa fiduu jira tempereecharri kun ol ka'uun. Such as seizure in infant and small children. Ijoollee irratti, ijoollee xixiqqoodhaa fi daa'ima amma dhalate irratti gaggabafaa fida. It is a regulated rise in core body temperature result of body inability to thermoregulate. Inni kun karaa biraatiin kan dhufuu danda'u tempereecharri qaama keessaa kun to'atamuu dadhabee saba sanirraa dhufuu danda'a. Maaliif to'atamuu didaa? Thermoregulationiidhaa jira. Waan tempereechara kana regulate godhaa akka inni ol ka'e gabbuusa. Inni sun yoo dalagaa dadhabee tempereecharri ol ka'uun dhufti. It may be caused by
exposure to high external temperature. Tempereechara ol ka'aa karaa keessaatiin tempereecharri ol ka'aa yoo nama mudate sababa sanirra illee dhufuu dandeessi. Sign and symptom of hyperthermia mallattooleen sign jechuun kan ati ijaan irratti agartu, symptom jechuun kan inni sitti himu. Advance in severity lakkuma hammaachaa deemuun itti jabaachaa deemtuun garagara. Mallattoon isaa maal fa'a? Clinical sign hyperpharesia dha. Muscle cramp maashaan dhukkubuu fa'a. Fatigue dadhabbii qaba. Loss of coordination deemuu hin danda'u. Inni qofa jechuudha akka deemu dhaabbachuu hin danda'u. Kabiraa drowsiness fa'a. Clinical sign of hyperpharesia drowsiness jechuun akka nama muguu, confusion jechuudha. Of wallaaluu fa'a. Takka gaggabuu fa'a. Convulsion. Inability to swit hurkaan tunillee keessaa dhumteeti hurkuu dadhabee possibly death ta'uu illee danda'a. Sababa tempereecharri ol ka'e. Inni biraa hypothermia. Hypothermia jechuun reverse of hyperthermia. Faallaa isa sanii. Below normal body temperature jaaniin tempereecharri normal range jenne sanii gadi yoo bu'e hypothermia jaaniin. Hypothermia is defined as yeroo tam hypothermia jenna. Defined as body temperature below 35 degree 35 gadi yoo buute hypothermia jaaniin. Akkamitti dhufa? It is the result of body losing more heat than it is produced. Oowwa qaamni oomishurra bahuutu irra heddummaate. Ka qaama keessatti oomishamurra ka qaama keessaa bahuutu irra heddummaate sababa saniif oowwi qaama keessaa dhumee qaamni qabbanaa. Hypothermia is commonly occur in case of environmental exposure to cool temperature. Yeroo baay'ee inni kun akkamitti dhufaa? Naannawni qabbanaa'aa takka tempereechara qabbanaa'aa keessa yoo dhaqxe isa kanarraa dhufuu danda'a. And submersion in cold water bishaan qabbanaa'aa keessa cuuphamuu fa'a. Bishaan qabbanaa'aa fa'a keessa yoo cuuphamte hypothermiaan dhufuu danda'a. In general akka waliigalaatti reefu 35 gad jenne yoo 33 gakkute ammaas body temperature below 33.3 is considered severe hypothermia jaaniin. Maybe life threatening nama ajjeesuu danda'a, lubbuu baasuu danda'a. Hypothermia namni qabu mallattoon isarra mul'atu lack of muscle coordinate. Deemuu hin danda'u maashaan isaa hin ajajamuuf. Slurred speech dubbachuu hin danda'u ni hollata. Decreased pulse pulse isaa yoo ilaaltu daawwannaan onni isaa gabbuutii akkasuma hangi inni hafuura baafatu illee gabbu'a. Pale waxy cool skin qaamni isaa yoo qaama kana harka kana fakkeenyaaf fuutee waan qabbanuutu keessa yeroo dheertuuf tursuutte ni addaateeti xoolaga. Xoolaguu sani. Cool skin jechuun gogaa ni qabbanaawaa. Pale waxy jechuun ni addaata jechuudha. Addaata. Drowsiness and dazed consciousness. Of wallaaleeti hangi of beekuusaa gad irrachaa lakkuma deemuun progression to coma of wallaalsa guddaa keessa seenee du'uu danda'a. Common types of fever gosoota laydaadha. There are 4 basic common types of fever. Laydaan gosa 4 jira. These are intermittent, remittent, relapsing fi constant jaaniin. Tokko ilaalla intermittentiin ta'a akkamii? Remittentiin relapsing ta'a akkamii? Intermittent jechuun the body temperature alternate regular interval between period of fever and period of normal temperature. Yeroo qaba. Ammatti deddeebiiti.
yeroo takka noormaalii, yeroo takka ol ka'a, yeroo takka noormaalii deebi'a intermittent jedhaniin. Yeroo laayidaatii fi yeroo noormaaliidhaa qaba intermittentiin. Remittentiin wide range of temperature fluctuation occur over 24-hour period. Sa'aatii 24 oliif tempereecharri noormaaliidhaa ol akkuma kutetti akkasitti ta'a. Achumaa oli jijjiiramu malee noormaalii gadi hin deebi'u remittentiin. Intermittentiin ammoo noormaalii deebi'aati ol ka'aa deema. Remittentiin eega ol ka'e kanuma ol ka'e santu jijjiiramu malee noormaalitti hin deebi'u. Remittentii jedhanii. Relapsiin short febrile period of few days are interspeed with period of 1 or 2 days of normal temperature. Temperature guyyaa waa xiqqoof laayidaa qaba. Achii booda laayidaan guyyaa waa xiqqoof itti turteeti jidduutti guyyaa tokkoo fi lama irraa dhaabbattee ammaas itti deebiiti. Rilaapsii jechuun dhaabbattee itti deebitu. Constant feverii jira. Constant jechuun body temperature fluctuate minimally but always remain above normal. Kun laayidaan eega ol kaate xiqquma xiqqoo digirii wooma xiqqoo jijjiirama malee akkuma ol ka'eetti itti fufa dhaabbataadha kun konstaantii. Gosoota afran kanaa jira laayidaan. Katti aanu types of thermometry. Dura thermometry jechuun thermometry meeshaa ittiin tempereechara kana saffaran. Kanaan thermometry jedhanii inni kun gosoota qaba gosa sadii jira. There are 3 basic common types of thermometer. These are gosa sadii jira. Inni tokkoffaa glass mercury thermometer jedhanii. Thermometera ka qaruuraadhaa ka mercury keessaa qabu. Lammaffaan electronic jedhaniin ka elektirikaa. Ka sadaffaa tympanic ear thermometer ka gurraa santu jira. Glass mercury thermometeriin gosa kana. It is mercury expand or contract in response to heat. Keessa isaa mercuryidhaa jira. Oowwa kana isaa deebisaa kennee fi hanganarra jira jee isaatu saffara. It used just recently non mercury. Yeroo ammaan tana ka mercury hin qabne fayyadaman. Kun egaa ka duraaniiti. Ka mercury kun. Gosti lammaffaa electronic ka elektirikaati. Nowadays it is common thermometer in hospital. Baay'inaan gosoonni thermometeraa ka hospitaala keessatti itti fayyadaman isa kana. Ka suuraarra mul'atu kana. Heat sensitive probeidha qaba. Waan oowwa kana ofitti harkisaa qaba. Oowwi kun hanganarra jiraa ka beeku. It read in second. Sekanditti hima. Sekanditti dubbisa. Lakkoofsa isaa kana. There is probe for oral use and rectal use. Kan karaa afaaniitiin fayyadamanii fi ka axillariidhaa fi karaa rectaliidhaa garagara. Ka afaan kaayanii fi kan bobaa jalaa kaayamu axillary jechuun bobaa jalaa diimaadha. Kalarri isaa probii isaa fiinxisaa. Ka rectaliidhaa immoo buluu. Halluu bifa samaayiidhaa jechuudha. Inni biraa electronic thermometeriin kuni disposable pilaastikii qaba. Pilaastika qaba kan keessa kaayanii kan rakkaayan qaba kan irraa baasan. Disposable plastic jechuun willee qaba jechuudha. Itti kaayan. It rely on battery power. Wanni dalaga kun elektiroonikiidha. Elektirikaan dalagaa baatiriidha. Baatirii keessaa qaba. Return to charging unit after use. Eega fayyadamanii chaarjii godhuu barbaada. Inni elektiroonikiidha. Ka biraa infrared jedhaniin
Infrared jechuun kan gurratti akkana qabanii timpaanik termomeetira kan gurraa. It is sensor probe shaped like an otoscope. Otoscooppiidha fakkaata inni kun. Otoscooppii jechuun meeshaa gurra keessatti ilaalanii jira. Kan ifiin isaa akkana qaraa kana jira. San fakkaata. Akkanumatti itti qabda. Ear canal must be sealed and the probe sensor is aimed at tympanic membrane. Gurra keessa akkanatti achi keessa san booda sakandiitti dafee lakkaa'u isa kana akkattu isaa xiit san booda maal godha temperature lakkaa'u. Return to charging unit after use. Eega isa kana fayyadamte booda chaarjii deebisuu qabda. Innis chaarjiidhaan dalaga waan ta'eef. Akka gaafa koronaa nama qabanii ilaalanii sani. Termomeetira jechuun meeshaa. It is an instrument used to measure body temperature. Meeshaa ho'a qaamaa ittiin saffaruudhaaf nu gargaaru termomeetira jedhama. Types of main site of thermometer used for temperature. Temperature kana saffaruudhaaf iddooleen nuti termomeetira kanaan laallu bakka sadii jira. Tokko oraalii. Oral thermometer jedhani. Rectal thermometer jira. Akka karaa sagaraan baatuun kan ilaalan. Auxiliary jira. Kan bobaa jala kaanii ilaalan. Oral temperature'n temperature afaanii kana. Akka afaanii ilaallu kana kaayyoon isaa maali? Purpose isaa. To measure body heat. Ho'a qaamaa saffaruudhaaf. As an aid in determining patient condition. Determining patient condition jechuudha. Haala dhukkubsataan kun irra jiru beekuudhaaf, ibsuudhaaf ho'a qaamaa karaa afaaniitiin saffaru. Meeshaan nu barbaachisu maali? Equipment jechuun meeshaadha. Oral thermometer kan afaaniin saffaran san kopha jira. Disinfectant solution kan isa saniin qulqulleessinu. Cotton swabbing water jibrii fi swabii kan cotton swab jechuun kan waan disinfect solution saniin tuqnee akkanatti irraa hinu. Akkasumas dry cotton kan booda gugguisinu. Kana nu barbaachisa. Deterring jechuun it is process of wearing away solid body by friction or use. Adeemsa irraa akkanatti wantoota jajjabduu irraa akkanatti oofuudha. Wearing away solid body wantoota jajjabduu irraa oofuu jechuudha. Wantu deterring jedhama. By friction akkanatti rigataan or use. For example, boonii fa'a, lafee fa'a. Oral temperature meeshaan nu barbaachisu maal jenne cotton boolii, jibrii kukurfoosanii, soap solution akkasumas solution saamuna jar for dirty cotton swab waan booda cotton swab irraa hiiteen san keessatti darbitu jar for used thermometer ammas bakka thermometer kana keessa keessu paper waraqaa pen and temperature chart waan temperature irra galmeessitu handi watch sa'aatii harkaa hanga kanas barbaachisa. Procedure for oral temperature jalqaba remove thermometer from solution. Thermometer baafteeti bakka inni keessa jiru keessa wipe with cotton swab down to akkana gubbaarraa gadoo ni hayxaa irraa hayxaa or below jaa place bulb under patient tank yeroo keessa eessa jala keessa balbii jechuun fiinxasaa sanii arraba namtichaa jala keessa. Arraba namtichaa jala keesseeti leave
thermometer in place for 3 minutes. Achi booda daqiiqaa 3 achi dhiifta. And wipe with soapy cotton. San booda waggaa jalaa baaftee irraa hixa. Kotonii saamunaa qabdu saniin irraa hixeeti read at eye level ija biratti ol siisitee ilaalta. Read at eye level, shake down to 35 or below and place in soap solution. San booda eega ilaaltee booda lultee takka digirii 35 gaditti waggaa deebi'ee soap solutionii keessa keeysee achi booda qulqulleessitee record temperature. Yeroo afaan namtichaa keessa keeysuus ni qulqulleessita. Yeroo keessaa baaftus irraa hiixaa. Yeroo deebisuu deemtullee ni qulqulleessita. Nama hedduutti fayyadama waan ta'eef. Record temperature on temperature chart. Chaartii sanirra galmeessita. Procedure for oral temperature, wash through under running cold water using cotton and soap. Saamunaa fi wanni sani jibrii san fayyadamteeti bishaan humna qabu hayaa'u keessatti achi jalatti dhiixa jedha. Yeroo dhiixu wash from top to bulb. Gubbaarraa gara fiinxaatti gad dhiixa. Circular motion. Circular motion jechuun bifa geengootti kanatti gubbaarraa gad dhiixa. Dry and place. San booda ni goggogsita. Disinfectant solution for 20 to 30 minutes before using again. Osoo lammaffaatti hin fayyadamne nama biraatti itti fayyadamuu yoo deemte disinfectant jechuun solutionii baakteeriyaa irraa ajjeesuu danda'u. San keessa daqiiqaa 20 hanga 30tiif keessa san booda fayyadamuu dandeessa. Contraindication for oral temperature. Namoonni afaaniin temperature ilaalan eenyu? Kan dhorkaa ta'e. Child below 7 years of age. Ijoollee amma 7 gadi. Maaliif sun afaan walii qabatee taa'uun beeku? If patient is delirious mentally ill, warreen rakkoo sammuu qaban, unconscious warreen ta'an warra of hin beekne, uncooperative warreen taa'uu hin dandeenye, epileptic warreen qabu, warreen gaggaba qabu, severe pain warreen amma dhukkubbii hamtuun itti jirtu ka'uu hin dandeenye, kasoosoo oolu, kabiraa surgery, sugary of mouth infection jedha. Kun warreen dhukkuba infekshinii afaanii qabu. If patient has nostril tube in place, warreen NG tuubiin funyaaniin keessa jirtu. Dyspnea and cough, warreen hafuurri ciccituu fi warreen qufaa qaban. Dyspnea jechuun hafuurri ciccituudha, kaafiin qufa'uudha. Caution oral temperature. Yeroo temperature afaaniin fuudhan of eeggannooleen godhamuu qabdu. Tokkoffaa, if patient is taken liquid, hot, cold food. Yoonii fi patientiin kun dhangala'aa, oowwaa, takka ammoo qabbanaawaa yookaan nyaata yoo kan fudhate taate. If she has been smoking, takka ammoo yoo nama aarsee jiru taate sigaaraa. You must wait at least 10 minutes. Daqiiqaa 10 eeguu qabda. Temperature fuudhuudhaan dura. Never touch the bulb end with finger jedha. Balbii fiinxa saasanii tuquun qabdu jaaquba keetiin. For your own protection. Of eeggannaa keetiif. And also to prevent lowering temperature if it should be marked subtotal. Yeroo jalaa fuutu san isaa lakkaa'ee fidhe yoo fiinxa san tuyte iftuba deebi'uu waan danda'u. Kanaafuu lammaffaa irra si deebisa. Waan kana lamaanii balbii san fiinxa san hin tuyne. Wantoonni gorfamu maali? Advisability. Namoonni oral temperature kana irraa fuudhamu most adult and the children who are able to follow instruction. Warreen ajaja kee hordofuu danda'an.
akkasi qabii taa'i nuugaa jetteen hidhii walitti qabi yeroo jetteen warreen akkasi taa'uu danda'an for properly holding the thermometer. Warreen inni kun hin gorfamnee fi warreen oral temperature kanarraan fuuni patient who have had oral surgery warreen afaan baqaqfamanii jiran maawusoo madaa afaanii warreen qaban disiiniyaa furrii warratti ejjitu uncooperative patient warreen taa'uu hin dandeenye patient on oxygen warreen oxygeniin funyaaniin itti jiru infant and small children ijoollee nama takka gadii fi ijoollee xixiqqishoo with partial paralysis warreen ammaas fuulli kun laamsha'ee jiru nasal obstruction warreen qabu warri funyaan kun tokko cufamanii jiran. Anyone unable to form an airtight seal around the thermometer. Akkasumas haaluma fedheewu kan qilleensa sirriitti akka maddiidhaan hin seenne termomeetira kana qabu wantoonni nama dhoorgu hundi oral temperature kan akka hin fuune nama dhoorga. Inni biraa rectal temperature kun karaa anaaliidhaatiin kan fuudhamu meeshaan si barbaachisan rectal thermometer ka afaaniitiif ka rectamiidhaa garagaraa pencil temperature chart qalamaa fi chaartii sa'aatii jar for cotton swab wanta jibriin sun keessa guuramtu soaked in antiseptic solution akkasumas booda solushina irraa qulqulleessituu san keessa jar for used thermometer and used cotton swab bakka ammaas thermometera kana yeroo itti fayyadamte keessa fi kotanii jibrii itti fayyadamte san bakka keessa akkasuma lubrikaantii jechuun waan jiisa waan mucuceessaa jechuudha. Maaliif anaaliidhaan kaa'uu deemte waan ta'eef. Procedure isaa turn the patient to the side. Cinatti deebisuu qabda. Karaa cinaatti cinaacharratti yoo hin danda'amne if impossible to turn have him flexing miila ol cabsachuu qaba. Miila ol cabsachuu qaba. Maaliif anaal eeriyaan kun akka sirrii mul'atuuf. Anaaliin akka mul'atuufi take thermometer from solution thermometer solution keessaa fuuteeti irraa haqxee bakka inni irra jiru laaltee jalqaba 35 gad ta'uu eega laaltee booda lubricate goota bakka keessuun san lubricate the bulbis finxa sanii ni jiifta ni mucuceessita san booda seentimeetira 2 hanga 3 keessa tuubisan karaa qal'aa sana. Allow it remain in place for 3 minutes. Daqiiqaa 3 achi keessa akka taa'u. Anaalii keessanii keessa. Hold thermometer in place if patient is unable. Yoo namtichi qabee taa'uu hin dandeenye taate harkaan walii qabda. Akka keessaa gadi hin baane. Remove thermometer and care for it. San booda keessaa baafteeti tajaajila barbaachisu gootaa fi be certain that wanni ati of eeggachuu qabdu. You do not mix rectal thermometer. Rectal thermometer fi ka afaanii akka wal keessa laaqi. Contraindication for rectal temperature. Rectaalidhaan temperature namoonni irraan fuuna. If patient has rectal surgery. Warreen karaa sagaraa kuni baqaqfamee jiru. Bakka naannoonni sun warreen baqaqfamee jiru. If patient has fecal impaction. Warreen sagaraan keessa guguutee jiru. And rectal infection. Takka ammoo infection naannoo sun irraa warreen qabu. Caution rectal temperature yeroo isa kana fuunu of eeggannaan godhamuu qabdu tokkoffaa never taken rectal temperature immediately after enema. Enema jechuun dhiquu jechuudha. Eega sagaraa warreen sagaraan ta'uu guuteef godhama enemaan. Eega irraa dhiqame immediately yeruma san
irraan fuudhin jedhu. Lammaffaa all temperature taken by rectum oral axis should be indicated as such. Temperatureri hundi bakka irraa fuudhan yoo ka rectumii taate arriitii jaameeti dura barreeffama reektaalii ta'u. Ka oraalii yoo taate ootii ta'a. Ka auxiliary yoo taate eetii jaaniini. Hundinuu akka barbaadanitti should be indicated as such. Namoonni rectal temperature'n kunii advisable ta'uuf infant and small children ijoollee xixiqqishoo. Patient who have had oral surgery warreen afaan kun baqa isaa qabanii reektaalii irraa fuudhu. Farreefu oraaliidhaaf contraindication jenne sun hundi reektaalii ta'a. Mouth breathing patient warreen funyaan cufamanii afaaniin harkanii jiru. Unconscious patient warreen of hin beekne. Warreen rectal temperature irraan fuune active children ijoollee utaaltu. Fragile newborn ijoollee sosossootu tataa'uu hin dandeenye. Patient with health condition warreen rakkoo onnee qaban irraan fuunu. Those with recent rectal surgery warreen dhiheenya kana reektamii baqaqfame. Complaint of diarrhea ammas warreen yaasaa qaban warreen albaatii qaban irraan fuunu. Temperaturri bakki irraa fuunuun auxiliary temperature jira. Auxiliary jechuun bobaa jala. It is the safest and the most convenient jaaniin. Nagaya haa ta'ee fi mijataa haa ta'ee fi bakki namarra rakkeefne non-invasive site to measure body temperature isa. The bulb of thermometer is placed in ciliant auxiliary hole. Dhooqa bobaadhaa kana jala kaayamti. Fiintii thermometeraa sun. Procedure isaa jalqaba banaasaa kana dry auxiliary hole dhooqa bobaadhaa kana goggogsudha. Garuu but do not wrap or friction. Hin hooqin jedha akka hin qoqorrofin jedha. San booda remove thermometer from solution keessaa baatteeti irraa goggogsitee kana waliin lultee check goota. Thermometerri kun lakkoofsi isaa 35 gad ta'uu isaa check godhatta. Place bulb in hollow of axilla. As jala keessa fiinxasaasan. Leave it place for 5 to 10 minutes. Daqiiqaa 5 hanga 10tiif achi jala dhiiftu. Akkasii gaggabee ta'ani. San booda do not allow clothing to come in contact with thermometer. Thermometeraa wajjin huccuun akka waliin tuqin irraa eeguu qabda. Huccuun tuquun qabda. The thermometer must remain in place for at least 5 to 10 minutes. Thermometerri yoo xiqqaate daqiiqaa 5 hanga 10 achi jala turuu qaba. San booda sagalee dhageessisanii eenyu namoonni auxiliary temperature kana advisable ta'an warreen irraa fuudhaman small children ijoollee xixiqqoo. Ijoollee xixiqqoo achi jalaa fuudhuu ni dandeessa. Warreen ammoo bakka temperature bobaa jalaan hin lakkoofne patient who have underarm rash warreen as jalaa madaa qaban waatti faffaca'anii. Excessive perspiration warreen ammaas hedduu hurka. Akkasuma cannot form airtight seal around the thermometer warreen akka sirri qaqqabuu hin dandeenye qilleensi jalaan sesseenu saniis irraan fuunu achiin. Wanni thermometeraa kana